herreega kutaa sagalee itti fufneerra jechuudha. Har'ammoo part 2 description of set kan jedhu isin qabadee dhiyaadheera. Asirratti immoo seti tokko akkamitti mala verbal meter, listing meter fi set meter fayyadamne akkamitti seti tokko ibsuu kan dandeenyu kan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaalla jechuudha. Warri immoo chaanaalii kana haaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa akka taatan asuma isin gaafadha. Akka tattumaan gara barnootaatti adeemu. Okay, seti tokko bifa sadiin akkamitti akka ibsuu dandeenyu isinitti himee ture. Amma immoo isaan keessa isa jalqaba maal laalla? Verbal meter immoo akkamitti fayyadamni seti tokko akka ibsuu dandeenyudha. Isa keessaa verbal meter fayyadamni seti tokko ibsinu maalidhaan fayyadamni isaa baay'ee sentence form yoo isin jedhu bifa himaan fayyadamni ibsina jechuudha. Hima kallattoon barreessumaan fayyadamtanii yookaan wordiidhaan fayyadamtanii seti isa kan ibsitan taanaan maal gootan jennaani bifa verbal meter fayyadamtanii ibsitanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf the set of natural number less than 10 jedha. Lakkoofsa talakkaa'ii 10 gad argaman. Lakkoofsa talakkaa'ii 10 gad argaman kan jennu kun yookaan simboolii yookaan mallattoolee herreegaan fayyadamne maaliif fayyadamne callisneetu maal fayyadamne bifa sentenceedhaan himaan fayyadamne bifa kanaan ibsine jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu keenya maal agarsiisa? Bifa verbal meter fayyadamne ibsuu keenya jechuudha. Fakkeenyaaf lamaffaarratti yoo ilaalu all students in your class jedha. Barattoota daree keessanitti baratan jedha. Kunis immoo irra deebiidhaan maal fayyadamne ibsine bifa verbal meter fayyadamne seetii kana ibsuu dandeenyera jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti verbal meter jechuun seetii ibsuu barbaanne san bifa himaatiin barreessine kan ibsine taanaan inni sun yookaan immoo seetu sun maaliidhaan ibsame jennaani verbal meteriidhaan ibsame jennaani. Description of seti keessaa immoo lammaffaarratti kan argannu maaliidha? Listing lammaffaarratti listing meteriidha. Listing meter yoo isin jedhu elementoota qabnu san list gochuudhaan yookaan tarreessuudhaan kan itti ibsinudha jechuudha. Amma fakkeenya duratti isin kenne all classes the student of all class in your class in jedhee barattoota daree keessanitti argaman duratti barattoota daree keessanitti argaman jennee bifa sentenceedhaan yookaan barreessine ibsine. Inni maal jedhama isin jedheera verbal meteriidha. Listing meter irratti garuu akkasumaan ta'e barattoota kamtu daree keessatti argaman caalaa tolaa anything barattoota hunda isaanii tarreessuudhaan list gochuudhaan kan ibsine taanaan maal jedhama? Listing meter jennaan. Listing meteriin kun immoo bakka lamatti qoodama. Tokko complete listing meter fi partial listing meter. Isa keessaa immoo kan jalqabaa complete listing meter ilaallaa jechuudha. Asumarratti akkuma maqaan hubachuu dandeechanii completing listing meter yoo isin jedhu elementoota qabdan sanii jechuudha. Completely guutummaa guutuutti list gochuudhaan tarreessuudhaan kan ibsitan taanaan yookaan immoo hunda isaanii elementoota hunda isaanii kan barreessitan taanaan maal godhan jedhamta maal fayyadamtan jennaani completely listing meter fayyadamtanii ibsitanii jennaan. Akkuma kanaan dura isinitti immoo seetii tokko yoo barreessuun maal fayyadamna? Brace fayyadamne yeroo akka barreessuun yookaan immoo elementoota qabnu sanii maalidhaan brace fayyadamne as keessatti barreessina. Elementii brace fayyadamne barreessina saniin immoo qoodduudhaan yookaan immoo qoodduu kanaan fayyadamne adda baasna jechuudha. Kan immoo isinitti agarsiisa fakkeenyaas jiru kana fudhachuudhaan isaan sanii yaa ilaallu maal jedha? The set of all even positive integers less than 7 jedha. Amma seetiin keenya maalidha? All even amma kun jalqabumaayyuu verbal meteriidhaan barreeffamni nu kenna. Amma verbal meteriidhaan kan barreeffame kan bifa listing meteriidhaan isa keessaa immoo completely listing meteriidhaan fayyadamaa ta'u ibsaa jedhamne maal jedha? The set of all even positive integers less than 7 jedha. Asirratti seetii qabnu nu positiividha. Dabalataanis immoo evenidha, integeridha. Kanaafuu dabalataanis immoo less than 7 kan ta'e torbaa gadi kan ta'e. Even kan jennu lakkoofsota guutuu warreen ta'a jechuudha. Lakkoofsota lamaaf hiramuu kan danda'anidha. Positive yoo jennu immoo sarara lakkoofsaarratti zeeroodhaa gara mirgaatti lakkoofsota argamanii positive jennaani. Integerii kan jennu immoo yaa integerii beektanii miteera negatiiva positive walitti kan hammate sana less than 7 jedha torbaa gadi kan ta'e. Kanaafuu amma nu lakkoofsa filannu sun tokko even kan ta'e ta'uu qaba positiveidha integeriidha less than 7 kan ta'e yoo tarreessuun jalqaba irratti lakkoofsa argannu maalidha? Seetii keenyan A jennuuni. Achiin booda immoo isin lakkoofsa mallattoo barbaadan fayyadamtanii qubee barbaadan fayyadamtanii bakka buusuu dandeechanii even fi positive integer less than 7 kan ta'e jalqaba irratti elementa argan lama itti aansee immoo sadii maalidha? Positiveidha garuu positive integeridha less than 7 garuu maali miti? Even miti. Kanaafuu sadiin guutuu afur oduu furanne immoo afur evenidha positiveidha integeridha less than 7 waan ta'e afuris seetii kana keessatti hin argama jechuudha. Itti aansee immoo shan immoo ta'u maaliif even miti? Tansi jaha immoo maayini evenidha sirriidha. Kanaafuu positiveidha
integeridha akkasumas immoo less than 7 kanaafuu jaha sinuu ta'a jechuudha. Torbamuu maalii miti even miti nummoo seetii nu jedhan iyyuu maalii gadi kan ta'edha torbaa gadi kan ta'e kanaafuu 8 immoo torbaa ol waan ta'e lakkoofsota biraan fudhannu jechuudha. Amma seetii kana tanii arganne yeroo hundammoo seetii maal gochuu qabdanii bireesii irraa dagachuun qabdan seetii yoo barreessan jechuudha. Kanaafuu seetii barreessine san immoo bireesii fayyadamuun bifa kana erga hammachiisne booda onnoo elementoota addaan elementoota taniin qabnu immoo yeroo hunda maal goona koomaa fayyadamne addaan qoqqoodna jechuudha. Bifa kanaan seetii qabnu san ibsinee jechuudha. Amma seetii qabnu as keessatti argaman hunda isaanii completely list gooneera ibsineera. Maaliif elementii sadii qaba sadanuu ibsuu dandeenyeera jechuudha. Kanaafuu completely listing method jechuun bifa kanaan seetii tokko ibsuu kan ibsine taanaan maal fayyadamne jechuudha. Completely listing method fayyadamne seetii isaa ibsineera jechuudha. Okay, lammaffaa irratti immoo listing method keessaa kan laallu baaratti partial listing method. Partial listing method maaliif fayyadamne isinitti fakkaata? Tokko complete listing method fayyadamne amma fakkeenyaaf the set of natural number ibsaa odoo isiniin jedhe ibsuu dandeecha. The set of completely listing method jechuun seetii qabnu san guutummaa guutuutti ibsuu akka taane baranneera. Garuu natural number nu jedhu lakkoofsa lakkaa'ii tokko immoo dhumaan qabu wanta dhumaan qabne tokko immoo completely hunda isaa tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Kanaafuu amma dirqama maal nu barbaachisa jechuudha malli biraa nu barbaachisa jechuudha. Maalii kan jedhamu partial listing method maal waan ta'eef ibsuun lakkoofsota hundaa ibsuun impossible waan hin danda'amneef jechuudha. Lammaffaa irratti immoo the set of natural number less than the set of natural number less than 100 jedha. Kana jechuun immoo lakkoofsota natural number warreen ta'an lakkoofsota lakkaa'ii 100 gad argaman jedha. 100 gad warreen argaman barreessinee xumuruu dandeenya. Maybe jechuudha barreessinee xumuruu dandeenya. Garuu maalidha difficult jedha. Asii kaasee bakka agaasii dhibbaa aga tokko kaasee hanga dhibbaa aga 00 sanan daaga barreessuutti maalidha it's difficult jedha. Xiqqoo nu rakkisa jechuudha. Kanaafuu impossible fi difficult waan ta'eef complete listing method ibsuun kanaafuu maaliif fayyadamne jechuudha. Partial listing method fayyadamne ibsina jechuudha. Okay, partial listing method fayyadamne immoo seetii tokko akkamitti ibsinu yoo naan jettanii amma fakkeenyaaf seen normaalii magaazana gurgurtan odoo jedhee midhaan jechuudha. Namni tokko odoo sinirraa bituu dhufee midhaan san tokko kuntaala tokko odoo sinirraa bituu barbaadu ta'e kuntaaluma qabdanii deemtanii ittiin agarsiistan maal gootanii amma muraasa tokko irraa qicattanii itti agarsiistan. Kana jechuun partial listing method jechuun immoo wanta seetii ibsuu barbaanne sun muraasa qofa irraa fudhachuudhaan seetii san guutummaa guutuutti itti ibsuu jechuudha. Amma midhaan muraasa itti agarsiisanii nama san midhaan sun maal akka fakkaatu yookaan immoo maal akka ta'e itti ibsuu dandeenya. Qulqullina isaa waan hunda isaa jechuudha. Kanaafuu nus seetii ibsuu barbaanne san muraasa isaa qofa irraa fudhachuudhaan kanaaf immoo akkanumatti nama akka hubachuu danda'u gochuudhaan ibsuu jechuudha. Yaa ilaallu fakkeenya asirratti the set of natural number nu jedha. Amma the set of natural number kan jedhu kan ibsuu barbaanna lakkoofsa lakkaa'iidha. Lakkoofsi lakkaa'ii immoo meeqarraa jalqaba tokkorraa jalqaba. Kanaafuu n haa jennuuni rogeeta achiin booda natural numberidha miti natural numberii tokkorraa jalqaba isan beeku. Achiin bireesii fayyadamu immoo dagatina yeroo hunda achiin tokko jennaani itaansee immoo lama itaansee sadii jedhee akkanumatti itti fufu. Kanaafuu hunda isaa barreessuun nurraa hin dhagahu. Maal goona dootii fayyadamna. Dootii jechuun tokko sadii jettanis fudhachuu dandeechanii. Kanaafuu dootii sadii dooti fayyadamne bifa kanaan maal gochuu dandeenya the set of natural number kan jedhu kan bifa kanaan fayyadamne ibsuu dandeenya jechuudha. Itaansee immoo the set of natural number less than 7 jedhu. Kanas immoo ibsuu barbaanna kana seetii kana immoo a jechuun hin danda'a. Kazaa walqixa jettanii tokko lama sadi amma akkanatti qofa dhiisnani kun maal nu jalaa ta'e natural number nu jalaa ta'e kun amma maal nu natural number ta'e less than 100 jedha. Dhibba tokko gadi warreen taatu. Kanaafuu asitti dooti fayyadamne haga meeqaa nu jedhan less than walqixa ta'an nu jedha. Less than dhibbaa gadi malee dhibba hin dabalatu asirratti akka hin dogongorre. Kanaafuu meeqa jettanii 99. Amma seetii asirratti ibsuu barbaanne san elementii isaa hunda isaa walumaan tarreessi namni tokko seetii asitti fayyadamne yookaan partial listingidhaaf fayyadamne kan ibsine kan qofa ilaaluudhaan seetii maal akka ibsuu barbaanne hunda isaa namni tokko nu hubachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu partial listing method jechuun bifa kanaan seetii tokko ibsuu danda'udha. Alli sadaffaa immoo seetii tokko itti ibsuun yoo ilaalu
set builder method set builder method fayyadamnee seetii tokkummaa akkamitti ibsina yoonaan jettan amma fakkeenyaaf oduu amma siin gaafadhe friend keessan yookaan hiriyaa keessan maal fakkaatanatti naa ibsa oduu siin jedhee akkamitti naa ibsuu dandeechanii diimaa qal'aa yookaan immoo gosa kan jaalatu taphataa nama jettanii naa ibsuu dandeechan amala isaa jechuudha. Kanaafuu set builder method jechuun seetii san maalidha amala yookaan immoo propertii isaa qofa fayyadamtanii waa'ee sanaa ibsuu danda'u sun maal jedhama set builder method ibsitanii jechuudha. As keessatti tokko mallattoolee herreegaa fayyadamuu dandeechanii anything yookaan immoo mallattoo qofa odumaan ta'anis barreessumaanis fayyadamtanii amala isaa san ibsitanii kan ibsitan taanan isaan maalidhaan fayyadamtan jennaan set builder method fayyadamtanii ibsitanii jennaan. Kan yoo isin jedhamu is property that the member must satisfy concurrent jechuudha. Memberoonni sunni property amala guuttatan yookaan immoo satisfy nu godhan san fayyadamnee haala itti ibsuun sun maal jennaan set builder method fayyadamnee ibsine jennaan jechuudha. Amma fakkeenya yoo ilaallu fakkeenya maal goone yeroo hunda seetii yoo barreessinu yoo barreessin dagatiin asiin jedheera achiin booda eksiin jirti. Eksiin kun immoo represent kan gootu yookaan immoo kan bakka gootu maayini seetiin sun maal seetuu isaanii elementoota achi keessatti argaman tokkoon isaanii x jennee xdhaan bakka buusna achiin booda asirratti mallattoo kana yookaan immoo kanas fayyadamuu dandeechanii akkatti erga fayyadamtanii booda like as keessatti immoo amma akkuma duratti isin jedhe sun eksiin kun yookaan immoo elementoota seetii san keessatti qabnu sun immoo amala akkamii qaban yookaan immoo propertii wanta biraarraa adda isaan godhan yookaan immoo must satisfy amala propertii isaan guuttatan san as keessatti ibsuudhaan seetii san yookaan immoo wanta ibsuu barbaadan san bifa kanaan ibsuu dandeechanii jechuudha. Let me example fakkeenya fudhannee isinitti agarsiisu. Fakkeenya fudhannee seetii A jennuun immoo A jennuun itoo A immoo tokko lama sadii hanga 10 of keessaa qabaa jennu seetii kana hanga 10 of keessaa qabaa jennu. Amma seetii kana immoo akkamitti set builder method fayyadamnee akka ibsuu dandeenyu isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti lakkoofsi kun maalidha? Natural numberidha. Tokko propertii ni guuttatu jechuudha. Natural number ta'e haga meeqatti haga 10ti tokko haga 10ti. Kanaafuu natural number yoo jennu lakkoofsi kun meeqarraa ka'uusaa ibsuu dandeenya tokkorraa akka gahe himneera jechuudha. Less than or equals to 10 yoo jennu immoo lakkoofsi kun haga 10 ta'uusaa akkanumatti ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kana immoo bifa kanaan barreessuu dandeenya. Okay, maal jettaniini seetii keenya isaanii x kun immoo propertiin isaa maalini yookaan asirratti x mallattoo kanas fayyadamuu dandeechanii yookaan gara biraatiin immoo mallattoo kanas fayyadamuu dandeechanii itti aansuudhaan immoo x asirratti maal guuttata natural numberidha. Kanaafuu x is belongs to natural number and x maalini less than or equals to 10 yoo akkana jechuun barbaadeen immoo equals to irraa barreessitanii leessa 11 gadi jettaniis bifa kanaanis ibsitan kan ibsitan taanaan maal ibsitan jechuudha. Set builder method fayyadamtanii seetii kana ibsachuu dandeechanii jechuudha. Kanaafuu set builder method jechuun bifa kanaan ibsine bifa kanaan fayyadamnee seetii kan ibsine taanaan set builder methodidha ibsine jennaan. Fakkeenya dabalataa immoo lammaffaa yoo ilaallu immoo amma seetii kana yoo ilaaltan maalini tokko natural numberidha. Natural number ta'e maalini even numberidha. Even number yoo isin jedhu lakkoofsa guutuudha. 0 jedhee 2 jedhee 4 jedhee bifa kanaan waan itti fufu adeemsa isaa yookaan immoo pattern isaa kana ilaaltanii maal hubattanii tokko natural number ta'uusaa dabalataanis immoo even number ta'uusaa ni hubattan. Kanaafuu natural number fi even number seetii kanaaf maal isaati jechuudha property isaati yookaan immoo amala isaati jechuudha. Amma nu kana fayyadamne immoo seetii kan ibsuu dandeenya jechuudha. Set B dha. Achi booda bireesiif fayyadamna. X immoo seetii elementoota as keessatti argaman san bakka nu buuti isin jedhee represent nu buuti. Achiin booda asitti immoo mallattoota nu fayyadamne x keenya immoo property isaa property x qabda asirratti immoo barreessina. X maayidha asirratti natural number meter x is belongs to natural number jennaan. Natural number dha. Dabalataan immoo natural number qofa walumaan ta'e maayini even number dha. Kanaafuu even number kan jedhu kan immoo tokko barreessumaanis ibsuu dandeechanii even number jettanii yookaan immoo lakkoofsa kamiyyuu amma fakkeenya
tokkos fudhadhaa, lamas fudhadhaa, sadis fudhadhaa. 2n yoo jenneen bakka n kana lakkoofsa kamiyyuu yoo fudhattanii maal arganna? Even number. Tokko asitti galcha. Tokko yoo jettan tokko baay'isu lama meeqa? Lama. Asitti immoo lama fudhadhaa mee asitti bakka inni kana lama fayyadama. Lama baay'isu lama meeqa? Afur. Sadii sodo fayyadamne sadii baay'isu lama meeqa? Ja'a. Kanaafuu lama afur ja'a akkas jennee even number hunda isaanii even number argachaa jiru. Kanaafuu bakka kanatti maal fayyadamuu dandeenya? Even number kana property isaa ibsu 2n jennee bifa kanaanis oduu fayyadamne oduu ibsine maal ibsine jechuudha. Seetii kana set builder meter fayyadamne bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Dabalataanis immoo namni tokko immoo gara biraatiin akkamitti ibsuu danda'a? B is equals to set of okay x maalidha? An elements of amma lakkoofsa kun yoo ilaaltan 0 irraa jalqabee gara sitti uffifamee ture kana jechuun negatiiva naammatu jechuudha. Kanaafuu nan negative even negative qofa waan ta'een immoo even ila lakkoofsi kun nan negative qofa waan ta'een even is waan ta'e even integers marginally number jenne seetii kana bifa barreessumaanis akkatti fayyadamne ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu seetii tokko seetii builder meter jechuun bifa kanaan seetii tokko amala isaa yookaan immoo property isaa fayyadamne ibsuu kun maal jedhama? Set builder meter jedhama jechuudha. Barattoota immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammas subscribe gochuudhaan akka miseensa taatanii viidiyoon kun immoo isinitti tola like gochuudhaan na ibsuu dandeechanii aga viidiyoo itti aanu wal agarru irratti immoo nagaan turaa.